ilmaan Oromoo waliin jaajuun bareedaadha. Baga akkasitti naaf yaadanii ammaan kan deddeemeetiin iddoo mara bakkaan hin dhaqin hin qabuuti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Akkam jirtan maatii chaanala Ajalaatu iddoo jirtan maratti salaamanii kan qilleensarraa buqqa'e. Ilmaan Oromoo kiristaanaa fi musliima taatan kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan hundatti salaamanii kaniin ana kan jaalatu bira haa ga'u jechaa. Arragaa eesirraa arra hojiidhaan irra jiru sanillee numa beektanii mana muuziqaatiin jira. Muuziqaallee irraa xumureetiin jira. Waa xiqqishoo itti hafee garuu immoo dhimma jabaa tokkotu na qunnameetiin viidiyoo sanirraa irraan tana mushkila ta'ee gara biraa dabree dhimmi jabaan maalii jechuun keessan waan hafa hin qabne saahiba kiyya Nasruu gola aartii Oromoodha. Ilmoo nama beekamaa jechuudha. Isaatiitu goddaama keessa bu'ee naan jaanetiin anillee quba hin qabu. Duraan dhugaadhaati bu'aa bahii rakkoo isaati bal'oo isaa hunda wajjin keessa ture naaf inni jaboo ol jaalachaa ture wajjin ture. Sababni naaf inni gargar baaneefis waa biraatii miti kennaa wajjin walitti araaramuu qabnaa jeetiti inni na dirqee. Ani kennaa wajjin walitti araaramuu hin feene. Mashaakila isaanii tanas danda'u jeetumaan nagaan jiraachuu irra wayye jeetumaan irra wanni jee ta'eetis iddoo tana taatee wayii irratti dhalatte jedhanii tasagaa ani wal quba hin qabnu biraa deemeetiin jira. Nasruun qabamee achi buutee miila bakar waaree ta'uudhaan bakka sakkutee dhabamee hedduu bakka yaaddiisaa ta'ee jiraa jedha. Yani namoonni adda addaa bilbilanii na gaafatanii namoonni adda addaa maali boo saamii kee karan kutee jedhanii akkasitti na gaggaafatanii garuu ani isaa wal quban qabu iddoo tana mana muuziqaatiin jira. Saniifiin har'aan tana barbaachisa akkasitti haala saniitti ani gaa viidiyoodhaan qabaan viidiyoo irratti dalagu jira. Viidiyoodhaan irratti dalagu jira sababa saniifi wal quban qabdu wal duuba laga dhaytoo jedhanii amma immoo waan hojii xiyyaa san itti bulcheetumaan na ofkolchaa Oromoo xiyya qaalii rakkoo hin qabu ittiin deema. Waan hojii xiyyaa san dhiiseetumaan dhimma jabaa kanatti ichi tarkaanfatu deema. Ammaan tana guyyaa sadii afurii gidduutti mureetiin viidiyoodhaan irratti dalagu jiru san gola aartii Oromoo barbaadaa na ofkolchaa dhiifama naa godhaadhaa. Za'a biraatti itti dabaltee jirti qaba yeroo gabaabaa keessatti ammallee gadiin isaa akkasitti eega Nasruu kana du'aayi naa godhaadha. Hundi ilmaan Oromoo hundi Nasruu du'aayitti naa godhaadha. Ammoo warri agartanilleen warri faanasaa dhageessanillee koomantii biyya jalatti yoo haasoo iyya kana argitan taate koomantii biyya jalatti naaf kaa'adha. Nasruu naa wajjin akka barbaaddan ummanni keenya ummanni Oromoodha isiniif hin dhaamaa. Nasruun gar tokko hin dhaqu du'aayi godha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa nu turaadha. Ajalaatu illeen sirba ajaa'ibaa ispeeshaalii kana qabatee dhufuu deema. Saniifuu sabiskiraayib laayikii sheer godhuudhaan waliif dabarsaa. Saniifi akkasitti kennaadha walitti araaramuu qabnaa jee anis akkasitti sababa saniif jalaachi buqeetiin isaan gargar ba'ee eega guyyaa sanii walitti hin deebine garuu har'aan tana dhimma jabaa namoonni adda addaatti isaanii keessa fidanii na bilbilanii bakka waan adda addaatiin na bilbilanii akkasiin na rakkisuu jiranii anis garaana nyaatee har'a osoo taane gaafaan dura viidiyoo taphaatan hojjedhuun viidiyoo taphaasaniin hojjedha jee deemu sanii akka malee garaana nyaateetiin jechuudha. Aarii isaa san hin laalle dirqiidhaan araaramii isaa san hin laalu jee isa barbaacha ammaan tana bakkaan hin dhaqin qabu har'aan tana gadi kennee mucaa kanallee naannawa isa irraa shakkisan gola aartii Oromoo argitee jeetiin isa gaafachuu jira. Sababa saniini gola aartii Oromoo akkasitti barbaachuutti jira. Isin warri koomentii jalaan gola aartii Oromoodhaa barbaadi Nasruu saahiba kee barbaadi jettanii na yaadachiiftanii karaa sirriirra na deebitanii hedduu galatoomaadha.
ilmaan Oromoo waliin yaaduun bareedaadha. Baga akkasitti naaf yaadanii ammaan kan deddeemeetiin iddoo mara bakkaan hin dhaqin hin qabuuti Nasruu barbaadaa jira jechuudha. Nasruun golliyaatti Oromoodha gara takkaallee hin dhaqu. Abshir niin baasaa ammaas taanaan boruus taanaan isaan barbaadu jira niin baasaa niin harkaan akkasitti hedduu takka du'aayin godhaadha akka inni mul'atu jajjabeessaadhaan isin gaa gamanmaaniin mucaa kanallee gaafatee jira Nasruu barbaadaa jira jechuudha. Nasruun golliyaatti Oromoodha gara takkaallee hin dhaqu. Abshir niin baasaa ammaas taanaan boruus taanaan isaan barbaadu jira niin baasaa niin harkaan akkasitti hedduu takka du'aayin godhaadha akka inni mul'atu jajjabeessaadhaan isin gaa gamanmaaniin mucaa kanallee gaafatee jira hin agarre naan jee akkasii gaasa bosanii isin darbeetillee maal fakkaatu hojiinamu Hojiin bareeduudha. iddoo bakka dalaga isaattiin dhufee Hojjetoota fi hordoftoota keenya qaqqaalee bakka jirtan guutuu biyya kana jirtan hundinuu nagaa fi salaamanni keenya kan kabajaa dalagaa qabu. Nasruun gola aartii Oromooti namni beela jiru isinillee akkasumatti Nasruu yoo ni gartan jechuudha. Karaa qoomantii jiraanillee nu qaamuu dandeessanii Nasruu barbaada guddaa barbaadaa jirra innillee nu gara gaafate. Anillee sana duratti illee bakka jira Nasruun eeyyama gaafatee ture. Garii koo warreen ni dhufee gaafatee nallee yaadachiise. Kanaafuu ani nagarree Nasruu waan ta'eef jecha Nasruu namni beela hin jiru waan taateef Nasruu karaa jechuun qoomantii nu qaamuu dandeessanii jechuudha gosa keenya qaqqaabii. Nasruu jechuun gola aartii Oromooti. gola aartii Oromoo nama jaalatamaa Nama nama jaalatamaa kabajamaa Oromoodhaaf qaalii. Oromoo Oromoo dhaabbatee qaalii nama Oromoodhaaf umurii isaa guutuu dhaabbatee waan ta'eef Nasruu yoo gartan asiraa share like waliin godhaadha. Nuuqaa qoomantii jalatti jechuudha. namni Sakaraatti asumaan jechuudha. Aansina tuqabnu biratti illee yoo jiraate mee gara buutetti jechaana. Kanaafuu isaan tokko haasa godhame. akkasitti atillee hin galatamne sibira beeksisuu akkana taa'ee bakka sanatti sibira beeksisuu wajjin haasa'u guyyaa hedduu takkaatti galateeffadha. Garanna gammadanii Akka jiru maal fakkaatti jiruun bareedu qaba. dhimma namni wal gogacha uffata malee Egaa jiruun bareeddudha beekama. Amma jiruun bareedu waan tolongoo beekadhu hanga Nasruun wallee aartii Oromoo hin mul'atinitti jireenya keessa waan jirutti fakkaatu. hedduu gaariidha. Hedduu takka yaadnee nama nu bu'aarsu dhabnee Nasruu yoo gartan kan qoomantii isin nuuf faayaan isin ijoollee biyya biyya qaqqaani. Akkasitti hordoftoota chaanala YouTube Adiraati akkasitti komantii jalatti illee waan ta'uu qabu nuufaadha. Anillee sababa saniitiin hojii xiyyataa kan inni irra jiru muuziqaadhaan dalagu jira viidiyoodhaan yuutuub irratti viidiyoo dalagu jira sababa saniitiin.